Ayyee shama akkam jirtu hordoftootaafi kabajamtoota OTS Elsay channel hundumti keessan nagaa keessanii ana nagaa kiyya waaqayyo naa galatu arra information bareedaa wanta sirriitti isin fayyada jedheeti yaade tokko wanta bareedaa tokkoon isiniif qabadheetti dhufe jechuudha. Guyyaa har'aa kana gaa wanta arra isin agarsiisuudhaaf qabadhee dhufe kana isin agarsiisuudhaaf kan naka kaase wayii tokkotu jira jechuudha. Kunis immoo namoota baay'ee harkatti ilaaleetiin jira jechuudha. Namooti baay'een egaa sekeendii 2-3 waan hin guunne gidduutti iccitii WhatsApp isaaniirraa namoota biraa harka ga'aati jira jechuudha. Karaa hin beekamneetiin namoonni messejjii karaa isaa WhatsAppiidhaan nama wajjin haasaan jaalallee isaanii wajjin wantoota garaagaraa haasamuutiin ni malata. Maarreenga messejjiin sana akkaataa haala salphaa ta'eetiin namoonni yeroo isaanitti jalaa hatantu jira jechuudha. Kanaaf egaa wantan ija kootiin arge kana isiniidhaaf sheerii gochuutii fedheetiin jira jechuudha. Kanaaf egaa guyyaa har'aa kana kan isinitti agarsiisu namni karaa kam fayyadamee messejjii keessanii wanta sekeendii muraasa gidduutti akkaataa itti messejjii keessan namoota garaagaraadhaaf sheerii gochuu danda'u yookiin immoo gara bilbila isaatti illee sandii godhatee messejjii sana wanta isin haasoftan informationii guutuu saayitii isin haasoftanii wajjin akkaataa itti beekuutii danda'u haala salphaa ta'e tokkotu jira jechuudha. Kanaaf egaa karaa har'a isinitti agarsiisu sanatti fayyadamtanii isinii wanta dabaadhaaf ittiin fayyadamina karaa sunni akka inni isin miidhuu beekuutii qabdu jechuudha hordoftoota biyya. Kanaaf guyyaa har'aa kana isan isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti viidiyoo kana addaan kutiin daawwadhaan isiniin jedha. Okay, amma gaa WhatsApp keessanii seentu jechuudha. Baay'een isaa jechuudha WhatsApp irratti wanti kun kan inni raawwachaati jiru. Kanaaf egaa WhatsApp keessa akka seentaniini amma fakkeenyaaf namoota biroodhaaf sheerii gochuu yoo barbaadan yookiin immoo ofiima keessaniyyuu messejjii nama sana atuudhaaf yoo barbaadanii jechuudha. Baay'ee salphaa tokkodha jechuudha hordoftoota biyya. Amma maal godhu seetu namoonni isin miidhuudhaaf barbaadan jechuudha. Namoonni tokko yeroo jennaa isin miidhuudhaaf barbaadanii wanta isaan godhanii amma fakkeenyaaf as keessaa jaalalee wayii tokko ni qabdu jennu WhatsApp keessan keessa nama isin jaalalee keessanii wajjin haasoftan yookiin immoo iccitii garaagaraa nama isin wajjin haasoftan sana yoo beekute yookiin immoo akka dingataa maqaa osoo hin geeddarin itti fayyadamaa jirtu ta'e akka WhatsApp keessan keessa seenanii dhufanii toora gara messejjii kana harranii dhufu jechuudha. Achi booda wanti isaan godhanii kunoo gubbaa kanarraa mallattoo tokko sadee jirti jechuudha. Mallattoo tokko sadee kana al tokkootiif cuqaasu. Achi booda kunoo moor ka jettu jirti jechuudha. Warri kaan immoo normally warri WhatsApp fayyadamtanii WhatsApp normally jechuudha. Warri fayyadamtanii addana iddoo kanatti isiniif fiduutii ni danda'a jechuudha. Baay'ee keessaniifi garuu ankoo kunoo moor ka jedhu kana keessa jira jechuudha. Moorii kana keessa naas hin cuqaastanii kunoo export chat kan jettu jira jechuudha. Kan dubbii qabdu amma hordoftoota biyyaa kunoo ishee kana export chat kan jettu kanadha. Export chat kana innaa cuqaastanii filannoo hedduutii fida iddoo kanatti daawwattoota biyya. Amma messejjii hanga kamiyyuu baay'atu jechuudha. Wanta amma fedhe baay'atu iyyuu iddoo kana keessaa gaa iddoo barbaadanitti namni sharrii isin irratti yaadu sheerii gochuutii ni danda'a jechuudha hordoftoota biyya. Kanaaf egaa kunoo akkuma agartanii wantoota kana hundayyuu jechuudha. Messejjii kana hundayyuu haala salphaa ta'eetiin as keessa seenuudhaan export chat kana keessa seenuudhaan kunoo akka gartan kana gara imootti gara exenderiitti gara bluetoothidhaan telegramiidhaan iddoo kamirratti iyyuu sheerii godhachuutii ni danda'u jechuudha daawwattoota biyya. Kanaaf bifa kanaatiin iccitii keessan bakkee baasu. Amma fakkeenyaaf telegramii irratti namaa fi sheerii godheetan isinitti agarsiisa. Amma messejjii kana gara bilbila koo isa kabiraatti sheerii godheetan isinitti agarsiisa. Kunoo amma fakkeenyaaf telegramii koof sheerii nan godha jechuudha. Telegramii kootiif sheerii nan godha. Sorry. Kunoo akkuma agartan telegramii kootiif sheerii gochaatiin jira jechuudha. Akka telegramii koo cuqaasuuni kunoo akkuma agartanii take to be kan jettu jirti sheerii godhu jechuudha. Amma wanta hundayyuu haala kana salphaa ta'e kanaatiin fixeetiin jira jechuudha. Kanaaf nama kan biraaf sheerii gochuuf yookiin immoo iccitii keessan namoota kan biroo akka arganii fi addabaabaay'itti sheer gochuudhaaf yoo barbaade wantoota garaagaraadhaaf wantoota garaagaraatti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota biyyaa. Kanaaf amma fakkeenyaaf egaa isan sheerii godhe kana keessa galee bifa kamiin akka inni taa'uun isinitti agarsiisa. Amma iddoo kanarratti akkuma agartanii inni kuni isan sila amma akka dhugaa ta'e ilaaluudhaaf yaalii godhe jechuudha. Kunoo inni amma sheerii godhe immoo addanatti isa agartan isa kanadha jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota biyya akka faayila sana sheerii godhatanii booda yookiin immoo namni sun akka sheerii godheen booda wanti ta'u kunoo ishee kanarradha jechuudha. Ishee kanarra naasii al tokkootii cuqaastanii
wanti isiniif fiduu iddoo kanarratti akkuma agartanii gaa kan isin ajaa'ibu hordoftoota tiyya information guutuu wajjin isiniif kaa'ee jechuudha iddoo kanarra qaniisaa dabalatee yoom akka barreessitanii maal jettanii akka barreessitanii wanta hunda isaa jechuudha lakkoofsa bilbilaa nama sanaa dabalatee jechuudha information guutuu isaa wajjin waan isiniif kaa'uu fi haala kanaatiin egaa kan namoota biroos to'achuu ni dandeessu namni immoo haala kanaatiin fayyadameetu WhatsApp keessan iccitee achirra taasiftanii to'achuutii ni danda'a jechuudha hordoftoota tiyya kanaaf kan isin gorsu wanta hamaa tokkoof akka isin itti fayyadamtan hin barbaadu wanta hamaaf ittiin fayyadamina jechuudha wanta kana garuu beekuuti qabdu jedheetii yaada kanaaf egaa namni siistemii kanatti fayyadamee bilbila keessan irraa WhatsApp wajjin waan isin nama karaa WhatsApp haasoftanii hatuutii waan danda'anii fi of eeggannoo godhadhaa silkii keessan namatti laatanii of eeggannoo garaagaraa gochuun piinii garaagaraa gochuun baay'ee gaarii tokko dheetii yaada jechuudha hordoftoota tiyya kanaaf of eeggadhaan isiniin jedha kunoo amma akkuma agartan iddoo kanarratti qaniisaa dabalatee jechuudha kunoo iddoo kanarra naaf kaa'eeti jira guyyaa isaa jechaadha iddoo kanarra naaf kaa'eeti jira kana bukkeetti illee wanta na haasa'e jechuudha iddoo kanarratti wanta namni meesejii na ergee kunoo akkuma agartanii kunoo ofitti zuumii godhee isinitti agarsiisuuf yaadaatiin jira kunoo gaashii kana bifa kanaatiin dubbisaa jechuudha namni sun kanaaf of eeggannoo gaa godhadhaan isiniin jedha hordoftoota tiyya informationii isin karaa WhatsAppiitti fayyadamtanii nama wajjin haasoftan haala salphaa ta'e kanaatiin atamuu waan danda'uu fi of eeggadhaa hordoftoota tiyyaan isiniin jedha viidiyoo kan biraan deebinee hongala garuutti nagaadhaaf turaa isiniin jaalladha wanti kun akka isin fayyadallee abdiin qaba like share osoo hin godhin hin bayyinaa isiniin jedha ammas nagaadhaaf turaa ciao